ta'e dhagaa kanatu karaarra waan jiruuf dhagaa kana amma ka'utti sa'aatii nutti fudhachuusaa waan hin hafneef kanaaf inni kunillee biyyeenillee kunoo maariguudhaaf qophaa'eessanii jiru. Inni kunillee karaa ittiin ol seenaa waan hin jiraanneef xiqqoo turuusaa hin hafu jechaadha. Kanaaf rakkoon hin jiru waan jiru hundumtuu dhaala fakkaatti Oromiyaa jiituu marga lalistuu asiin silaa diizaayinii kanarratti kan nu karoorsinee turre diizaayinii kanarratti asiin illee hojjechuudha karoorsinee turre asii saarbisii yoo ta'e hin ta'u. Maafiin tokkoffaa lafti hin hafu kan obboleetti qofan hima. Immoo asii akkasiisa asii akkana isaa elli isaa akkana deebisuu barbaanne. Kanaaf elli yoo ta'e malee saarbisiidhaan hin dhufu. Kanaaf saarbisii sana immoo achi duubarra gaafa geenyu shinti beetiin hafuu qaba, shaawar beetiin hafuu qaba. Kanaaf yoo danda'amaa ta'e karaa kanatti elli hojjenne biyyee kana kan amma nu daangessee jiru amma biyyeen kun ka'utti immoo hojjechuu waan hin danda'amneef xiqqoo ishii gaabbii qabaachuu qaba. Amma sanatti turuusaa waan hin hafneef kunis karaa qabatee waan jiruuf kunoo ka'e malee hin ta'u. Xiqqeenis gidduu jira hojjetoonni kan mana kanaa obboleetti ishiiti hojjetamaa jira jechaadha. Kun baay'ee isaa baay'ee manni duraan illee isa kana fakkaata. Kanaaf manni duraan ijaaramee jiru isa kanaadha. Istaayilii isaa kana fakkaata kennu. Akkaataa kanatti ijaaramee jira kan duraanii. Kanaaf waan inni jedhu miti kun istaayiliin duraan ittiin ijaaramee jiru isa kana. Asumaan akka daawwattu jechaadha obboleetti kiyyaaf. Gaaban kanatu bootaa qabatee jira. Kun istaayilii bareedan akka sanaatti ijaaramee jiraate akkana ta'uu qaba kennu. Kan nu amma karoorsinee jirru kana. Ellee jechuun isa kanaadha. Kanaafuu akkaataa kanatti istaayilii kana yoo ta'e malee hin ta'u. Malee amma akkaataa kana diizaayinii kanaatiin immoo akkamitti qaxxalleen ijaarraa hin ta'u. Tokkoffaa hin bareedu. Lammaffaa kunillee gaafa fuuldura irratti wacii barbaada. Baay'ee gabaabduudha ishiin kun. Ishiin duraanii baay'ee gabaabduu waan taateef dirqama bakka mana bareeda jechuun gaafa garaafamellee kan bareedu isa kana. Isa kana jechaadha baay'ee kan bareeddu. Lafuma magaalatillee kan bareechu isa kanaadha. Kun diizaayinii isaa jalqabumarraa kaasee dogoggoraadha. Sababii daandiitiif jedhame malee kunoo kana fakkaata kan duraanii. Isa kanatti ijaaramee jira jechaadha manichi duraanii. Kana fakkaata kunoo daawwadhu asumaanis hin jedha. Isin obboleetti immoo kunoo kana baay'ee kana bakka silaa kan ijaaramuun isarra ture duubatti siqee mana akkanaati jechaadha diizaayinii akkanaati bareedni. Kanaaf rakkoon hin jiru kunillee biyyeen kun uummanni kun hojjetaa jiru kan keetillee obboleetti. Kanaaf waan jiru kana isarra dhaabannee kun hojjetoonni illee bahaa jiru. Kanaadha amma kun ka'utti immoo dirqama xiqqoo gaabbii kenname malee hin ulfaata. Kanaafuu rakkoon hin jiru waan akkasiiti. Maal jechaarta? Maal uummata keenya waan ni seete moo? Viidiyoo xiqqoo kun. Kanaafuu kana fakkaata manni istaayilii kanaan kan ijaaramu. Istaayilii bareeda jechuun kana. Baay'ee kan namatti tolu isa kanaadha. Kanaaf qaama kun lafarraa karaarraa ka'utti xiqqoo ishii gaabbii dirqama barbaachisaa jechuudha. Kana fakkaatti dubbiin. Kunoo viidiyoo nu waraabinii jechaa jiru asii. Viidiyoo uummata keenya kanaafuu baay'ee namatti tola. Baay'ee bareeda isiniin jenna. Istaayilii kanaan yoo ta'e kanaani baay'ee waan dabaluuf rakkoo hin qabu. Baay'ee isin jaallanna isin kabajna. Saawutuu barataatan laayif gochuu ergadha.
lafa barbaadanitti immoo deemnee isiniin jechuun hin danda'ama isiniin jedha. Waan jiru hundumaatiin immoo wal argina. Ayyaanota eebbifamaa kabajamaa isin jaallannaa. Ciao.